Biraawundi namtichi jedhamu tokko barahaa gammoojjii Meeksikoo keessa isaa mana baankii dura dhaabbatu ni agarra. Namticha achi keessa jiru wajjin manguddichaa wajjin haasawaa eegale. Namticha baankii manguddicha achi keessa jiru shuguxii itti qabatee waan qabdu hunda as kanni jedhee itti qabate. Namtichi suuta jedhee akka nama maallaqa kennuufi gajjadhee shuguxii itti baafatee itti dhukaase. Biraawundis jalaa utaaleeti gama duubaa fiige. Namtichi baankii manguddicha achi keessa jirus gama duubaa fiigee baankii duubaan bahee kute. Biraawundi mana baankii keessa seenee madaabaratti maallaqa achi keessa jiru wali qabatee keessaa fiigaa bahe. Biraawundi doo fiigaa jiru baankii keessaa bahee gama duubaatiin shuguxii itti dhukaasanii lafatti kufee gama boolla bishaanii jalatti achi siqee hirkate. Nama isa dhee kana laaluudhaafis ol jedhee laale. Namticha mana baankii keessaati itti dhukaasaa jiru gama duubaatiin. Eega dhokatee booda jalaa farda isaa ofii yaamus fardi isaa dhaga'uu didee useetuma dheeda. Namtichi dhukaasaa itti dhufe Biraawundi dhehee lafatti darbe. Uffanni inni ofirraa qabus namtichi baankiidhaa uffata rasaasni seenne. Namtichi baankiidhaa Biraawundi harkaan qabuuf deemaa dhufee Biraawundi qawweedhaan dhehee lafatti darbe. Yeroo xiqqoo booda Biraawundi farda gubbatti of arge. Farda gubbatti haalli morma kaa'amee harki duubatti hidhamee jarreen isaan marsanii jiran. Jaaniin fuula isaa dura warreen dhaabbatu warra seeraati. Fannifamuu kee dura waan kadhumaame waan dubbatu yoo qabaattee dubbadhu jaaniin jarreen seeraa kan Biraawundi dura dhaabbatan sun. Biraawundi dubbiin manaamatti fakkaatu jirti wanni inni amma ta'ee keessa jiru kun hundinuu. Jarreen dura dhaabbatan warreen seeraa akkana jaaniin baankii hoggu saamtu si qabnee seera jala ooltee jirtaa qixaanni keemmoo kun fannifamuudha jaaniin. Garuu fannifama dura gosti ganda san jirtu dhuftee rasaasaa warreen mootummaa sana hunda fittee Biraawundi odumaachi gubbaa fannifamaa fi farda gubbaa jiru dhiisanii biraa kutan horiyaa. Yeroo xiqqoo booda fardi citaa dheedaa gama duratti siqe. Biraawundi nama horii oofu gamarra deemu argee aboo duutti jiraan dhaqqabi jedheen namtichilleen isaaf dirmatee achirraa buusee hojii karaa deemuu eegalan. Oduma haasawa hojii karaa deemuu jiranii fagoorraa namootan hedduu farda gulufsiisu argee namtichi biraa fiigaa kute Biraawundi bira. Biraawundi dubbiin hin galleeffisee wanti isaa maali jedhee akkana ija babaasee gamaa gamas lallaala. Namootan achuma dhaabbatee jara eegee waan ta'u adda baafataa jira Biraawundi. Garuu silaa isaafis fiiguudha wanni isa baasu Biraawundi. Iddoonuu namtichi horii oofu kana horii kana hateeti jarreen kana jala. Tanaaf fiigaa kuteree huntana wanni inni fiigeef. Biraawundiin bakka isaa qabameeti gama daanyaa achi geessanii murtee akkatti laatuuf daanyatti haasawana. Biraawundaan waan kanarraa quban qabu jedhee dubbatus us afaaniin hin dubbatin jaanii akka inni dubbanne dubbii isa kutanii jiran Biraawundi. Akka fannifamu eegatti murtaa'e bakka fannoo irratti baasanii isaa miti isa qofaa miti namoota lama isaa wajjin akka fannifamu tarree galchanii dhaaban. Hawaasa duratti akka fannifaman hawaasni bihee isaan daawwataa turan. Namtichi fannifamu Biraawundi cinaa dhaabbatu siksik jee yeroo booyu maaliif akka booche maaliif boocha boo kun kasii duraatii jeeni Biraawundi itti seeqe. Fannifamuu dura Biraawundi micoon bareedduu takka hawaasa keessa dhaabbatu laaleeti qalbii isa fuutee jirti isitti haasawaa eegale nyaaraan. Seenaan teenyallee asumaan dhumatti galatooma. Subscribe na godhaa warreen sagalee xiyya sana dhageessan hundi keessanuu.